maal qabannee dhufnee guyyaarraa akkuma beekamu obboleettii Kwaayatoliin salaama isin gaafannee isin dubbifnallee jennee asumaan as baane isinirraa bannee namaan salaama namaan jedhee achi fuudhe. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtanii maatii kiyya baga jiraattan naa jiraata. Akkuma beekamu maali guyyaarraa inni qabannee uummata kanaa dhufne maal itti mu barbaanna. Aku beekamu guyyaa irraa wanti qabannee dhufne waan haaraa wanni haarofni kuni waa'ee maaliitii wanti jettanii waa'ee amma waa'ee maaliiti? Maal isinitti fakkaate ani iddoon amma jiru kuni obboleessa kiyya waliin jira waan ta'eef innillee azziraa duras akkuma biyya araatti galeen isuma bira asuma aalafi maaliif manallee odoo ana achi jiru asumatti na hojjete jechuudha amma biyyi kuni Shaashamannee jedhama. Inna amma isinitti fakkaate amma silaa osoo ta'e iddoo inni aziraate waliin jira biyya kana ani hin beeku jechuun waan kana ta'eef amma mana kiyya kana maal isinitti fakkaate mana kiyya kana gurgureetiniin hadaamaa kan biraa waan qabuuf hadaamatti galuu barbaada. Mikinaanni isa gurguruu fi sababni maali duraan obboleessi kiyya as taa'aa miti dalagaa iddoon dalagaa isaallee asii amma inni deemuu hida. Waan inni deemuu heduuf inni jaartii isa bira hafuun qabu jaartiin carraa Ameerikaa argattee waliin foormii guutanii bira hafuun danda'an bira hafuun hin dandeenye ana addatti yamaan asii godhan sodaadhaa biyyallee sirriitti hin beeku ana alattuu asiitii miti waan kana ta'eef jechuun amma obboleessa kiyyaan bakka mana kana naa gurgurii ka hadaamatitti hin galaa dura siif jecha asitti galee amma immoo erga ati deemteetiin hin jettee namni beekus hin jiru wanti beekus hin jiru asii wanti tokko hin jiru mana kana naa gurgurii jeen durallee haala gaariin haa galatoomuu isa toonaa hojjeteetiin hin je'ee garuu mana isin hin waraabne maaliif odoo wanna takka hin argin waraabuun maal fayyada je'eeti manni maashaallah tabaarakallaa mana gaarii kaaree 250 jira deebi'eetiin immoo maabiraatii qaba bishaan qaba kaartaa fulaanii qaba fuulduraa suuqii qaba kutaa 6 qaba sarvizii kakiraa'u kutaa 6 qaba. Inna kitchenii ka keessallee hin qaba ka alallee qaba hammaamallee akkasuma waa mara ka guuttatee ganda duwwaa tokko Shaashamannee ganda duwwaa tokko naannuma mana murtii sanii olii warri ijoolleen biyya arabaa jirtanii beekullee ulaalullee dandeettanii mana murtii manni murtii sun haarawaaf amma jira beeku kana obboleessa keessa irratti keessa beekaa jechuudha yoo manna haarawaa ol jechuudha. Inna waan akkasiisanii karaa salaasaa kanallee ijoolleen biyya alaa warri deemtanii achi turtan beekuu abuu dandeettanii garuu naannoo murteessaa naannoo baay'ee bareeda mi'aatillee irra caalaa ka Shaashee keessa ka beekus itti. Egaa daawwattoota keenyaa akkuma beekamu akkuma isiniin jettetti jechuudha amma as jireenya biyya kanaa bakka itti hin jirre kophaa taa'uu hin danda'u nin deemaanis mana gurgurachuu barbaada itti yaada kana dhiyeessite. Akkuma beekaman illee yaada sirraa fudhachuudhaan tolee homaa rakkoon hin jiru mana barbaanne yeroo gabaabaa keessatti harka daldalaatiin akkasii gurguramuu hin goonaa jennee dhufnee waan kana namoonni barbaadan namoonni biyya namaa keessa jirtan mana baxaanii baay'ee bareedaa ta'ee fi jireenyaafis waan iddoo dalagaadhaafis waan barbaadde suuqa fuuldura isaa karaa kalaalu suuqi jira kana suuqa kana keessa waan barbaadde bandee hojjechuutti dalaguu dandeetta karaa guddaa abbaa 16 abbaa 24 irra jiru jechuudha isa fuulduraan immoo gad darbee karaa abbaa 40tu jira karaa guddaa baxaamii naannoo murteessaadhaan naannawa naannoo dasbooraa jedhama masjiida sadii itti yaada dhiyoo jira kana waan ta'eef fuuldura isaa yeroo viidiyoo itti aanuratti waraabnee waan hundaa yoo isin garsiifnu komentiin akkuma beekamu namoonni tokko ka keessa barbaadan mana kana namoonni faajeen biyya namaa keessatti maal goonaa akkam yoo goone tolaa jettanii namoonni yaadaa jirtan karaa keessaatiin komentii jalaan dubbiftanii gatii manaallee eegaman argitanii booda isiniif himnaa kana waan ta'eef yaada akkanaa irra jirraa isiniin jechuu barbaadaa daawwattoota keenyaa mee isin waa'ee kanarratti namoonni maal deebisaa maal akka nuu kennitan isinillee akkuma beekamu asin taa'uu achitti adaamaa galee waa hojjedhaa deebi'ee immoo gama kanaanis immoo YouTube channel lalleen gurguradhaa jetti. Laa isa inni boodarra
inni booda raisa murteesseet hin jee namoonni wajja ohoo abe hin oolu garuu amma miti. Innaa kana waan ta'eef namoonni manallee barbaadan asumaan gama kanaan karaa koomentiitiin nu barreessaa lakkoofsa bilbilaa jala isinii kenna mana eega viidiyoo waan hunda isaa isin agarsiisnee booda gatii isaa akka isin wajjin haasofnu ta'a namni kun dhugaa dubbachuuf osoo nama kenna nama muslimaatii miti nama oromoo irra osoo jennee yaanna jechuudha akka yaada keenyaatti akkasii waan akkanaatti daawwattoota keenyaa wanni qabannee waan guddaadhaa miti uumaa ganaatii wanni qabannee waan murteessaa fi waan haalaan akka barbaachisaa ta'edha waan akkanaatti isiniin jedha wanni itti dabaltuu jiraateetti dabalme. daawwattoota biyya maal isinitti fakkaate rabbi isinillee warruma ifaajii akkanaa qabdan waan barbaadan ta'e waan dandeettan ta'e ispeeshaalii ijoolleen arsii lixaa jechuun barbaadde ijoolleen sirriitti barbaadanii maaliif shaashamannee barbaadan waan ta'eef shaashamannee yeroo kanaan yeroo duraatu beekamtu oo'itu jaalatamtu amma ispeeshaalii maashaa Allah tabaarakallah wanna isiniin jedhu hin qabu jechuun wanni kun eegana harka bayeetiin jedhe odoo nama gaarii harka galeetiin jedhe natti tola maaliif odoo maa jaaladhu shaashee wanna itti fassamu qabu adama baay'ee keessan beeku shaashee haga ofii kanatti baradhe baay'ee biyya bareedduu wallahi biyya imaanaa biyya das nama jettu wayiiti bakka inni jirratti maal godhani hin beeku an alattu arsii bahaati wanna irraa beeku tokko hin qabu haguma isatti isa walii ufee as taa'e kana baradheetiin hin jedhe inna waan kana ta'eefi mana kana jechuu odoo carraan isinii go'ee odoo dandeettanii odoo warri naannoo kanaa jechuu warri silaa shaashetti yaaddan odoo bitattanii natti tola manni baay'ee mirxiidha bolikeettiin hojjetamee haala gaariin wanti isarra hafi tokko hin jiru kilaasii kiraa jaha qabaa hammaama ka ala qabaa ka keessa qabaa kichinii ka keessa qabaa ka ala qabaa waa hunda qabaa suuqii ka bolikeettiin على girgiddaa haxiriitirraa ol ka'eetiin jedhe qabaa iddoo makiinaa dhaabatan qabaa innu yeroo mana isaa hin sirreeffatin san makiinaa gibbii kiyya keessa dhaabataa ture maaliif baay'ee gibbii mirti wanta ta'eef hattullee fi sodaachisu waan ta'eef innu makiinaa ofii achi keessa dhaabataa ture jettanii innaa jedhee bakka akkam akka isin himu hojii gatii yoo koomii warri barbaadan hoo jiraate oo dallaalan ta'e silaa rakkoon qabu ani karaa dalaate oo warri barbaadan jiraatan isinii waraabeetiin odoo hin nafin iddoo maraa isinii waraabeetiin gadi isinii isa yoo waan hin barbaanne ta'e yaa isinuu hin calliftanii yoo namni barbaadu tasa argiteen firriin jira maaliif odoo nama gaarii harka bu'ee dasna ja'a daawwattoota kiyya isinillee namu akka kiyyaa anis dalageetu hojjedhe malee qarshumaan hojjedhe bara dooraalanii miti qarshuma biyya arabaa tana hojjedheetiniin asii miti hadaamatti illee kanaa olii hojjedhe maaliif yoo namni hojjeteetiin jee wanna kanaa olii hin hojjeta yoo barbaadaniitiin jettan mana baay'ee mirxii gaarii haala gaarii hojjetame moodernii iddoo murteessaa irra jira ganda duwwaa tokko jechuun naannoo daasbooraa jedhama fira keessa ofillee ulaaltan fira keessa odoo gaafattanii sirriitti haala gaariin beekanii inni akkana isiniin ja'a hoo isinii hoo rabbi isiniif dura katabeetiin jee carraa gaarii itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada kanoo isiniin jechuu baay'ee na agame obboleeyyan namoonni barbaadan yoo namoonni barbaanne illee viidiyoo isin bira ga'e namoota barbaadaniif share maybe beekamu akkana bira godhaa waan akkasitti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh